Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kanarraatiin sirna tuqaalee keessaa isaan muraasa waliin kan ilaallu ta'a. Egaa afaan Oromoo keessatti tuqaaleen baay'ee barbaachisoodha. Adeemsa hima ijaaruu keessatti tuqaalee yeroo fayyadamnu akkaataa dubbisa himaa sanii fi keeyyata keessatti sirna tuqaalee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa sirna tuqaalee kana keessaa muraasa fudhachuudhaan akkaataa itti fayyadama isaaniis kan ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu waliin turaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Sanaan dura garuu chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan nutti makamaa. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuudhaan eegala. Kallattumaan gara viidiyootti deemna. Egaa afaan Oromoo keessatti jechoota, himootaa fi barreeffamoota yookaan keewwata garaagaraa yeroo barreessinu sirna tuqaalee akkaataa barbaachisummaa isaaniitti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Sirna tuqaalee kana keessaa egaa muraasa ilaaluudhaaf inni tokkoffaan tuqaadha. Hima tokko barreessinee yeroo xumura irratti hima sana dhaabuuf mallattoo tuqaa fayyadamna jechuudha. Innis hima guutuu tokko xumuruudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu tuqaan xumura hima tokkoo irratti kan barreessinudha. Seera hima ijaaruu keessatti hima tokko barreessinee yeroo xumurru tuqaa fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Egaa akkuma agartanii mallattoo hammattuu kana keessa jiru tuqaa jenneetti waamna jechuudha. Himni tokko akka xumurame yookaan akka goolabame kan agarsiisuuf himni tokko akka xumurame yookaan akka goolabame agarsiisuuf kan itti fayyadamnudha jennee jirra. Fakkeenya yoo fudhanne mana barumsaa adeeme jedha. Mana barumsaa adeeme. Mana barumsaa deeme. Yeroo jennu himni kun barreeffamee xumurameera. Akkuma agartan eega xumurree booda mallattoo tuqaa bakka kana jiru akkanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Himni kun gocha xumuramee wayii nutti agarsiisaa jira jechuudha. Kana jechuun wanti itti fufee dubbatamu hin jiru. Asitti hima nutti hime kun namichi inni ibsee kun namichi tarii tolaan eessa deeme jedhee gaafateera taanaan deebii quubsaa argateera jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa mana barumsaa deeme kan jedhu kun hima of danda'e tokko jechuudha. Hima kana barreessinee yeroo xumurru mallattoo tuqaa kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenya biraa nyaata nyaatee dhufe. Nyaata nyaatee dhufe. Nyaata duraa fi booda harka dhiqachuun gaariidha. Yeroo jennu amma fakkeenyaaf asitti nyaata nyaatee dhufe erga jennee booda tuqaa fayyadamuun dirqama jechuudha sirna tuqaalee keessa yeroo ilaalu. Inni itti aanu immoo nyaata duraa fi nyaata booda harka dhiqachuun gaariidha. Erga jennee booda tuqaa kana fayyadamna jechuudha. Sabboonummaan qubee ofii sirnaan qubeessuu irraa eegala. Sabboonummaan qubee ofii sirnaan qubeessuu irraa eegala. Kuni hima of danda'edha. Kanaafuu sirna tuqaalee keessaa hima waan ta'eef tuqaa kana fayyadamna jechuudha. Faayidaan tuqaa inni biraa immoo gabaajee barreessuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf gabaajee yeroo barreessinu qubee isa jalqabaa fudhachuudhaan gidduu isaanii tuqaa fayyadamnee gabaajee akkatti gabaabsinee barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf waaqaa'oo. Waaqaa'oo jechuu kana warraaqsa qulqullina afaan Oromoo jechuudhaaf akkanatti gabaabsinee yeroo barreessinu gidduu qubee asitti fayyadamne kana tuqaa fayyadamuudhaan akkatti adda baafna jechuudha.
Inni itti aanu immoo WMO kan jedhu kun Waldaa Misooma Oromiyaa fi kan kana fakkaataniif jidduu isaaniitti tuqaa fayyadamnee akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Faayidaan tuqaa inni biraan jecha kottanfachiisuuf nu gargaara. Fakkeenya yeroo ilaallu kuni jecha dheeraa hubachiisa jedhu kana gabaabsinee barreessuudhaaf kan kottanfachiisuudhaaf hub jennee erga finnee booda tuqaa tana keenya jechuudha. Kunis yeroo dubbifamu hubachiisa jennee dubbisna. Inni biraan immoo furmaata kan jedhu kun fur jennee keessattuu herrega fa'aa gaafa hojjennu akkanatti tuqaa fayyadamnee gabaabsinee yookaan kottanfachiifnee barreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa herrega keessatti lakkoofsa guutuu fi haaftee gargar baasuuf isa decimal number jennu adda baasuuf nu fayyada. Fakkeenya kuni amma 78 isa 7 tuqaa 8 jedhu kana tuqaadhaan adda baasne tuqaa jidduu isaanii kana keenya jechuudha. Egaa fakkeenyonni kun hundinuu barbaachisummaa fi akkaataa fayyadama tuqaa gaafa hima tokko xumurru fayyadamuu akka qabnu nu hubachiisuu danda'a. Kanaafuu hima tokko xumuruu keenyaan booda yeroo kamuu tuqaa fayyadamuu qabna jechuudha. Sirna tuqaalee keessaa inni lammaffaan waraabbiidha. Waraabbiinis egaa maaliif nu fayyada yoo jennu waraabbiin jecha nama biraa bifa barreeffamaan yoo nama biraaf nama sadaffaadhaaf dabarsinee ibsinu mallattoo waraabbii kana keessa galchinee barreessuudhaan ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf yaa barana jedhee gammachuun jennee nama sadaffaadhaaf gammachuun nutti himee jira. Isa nutti hime kana immoo nama sadaffaa dabarsinee yeroo himnu yaa barana jedhee gammachuun jennee mallattoo waraabbii isa jennu kana as keessa galchinee akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo raajeffannoodha. Raajeffannoon kun immoo mallattoon kun waa baay'eedhaaf nu gargaara. Tokkoffaa waa ajaa'ibsiifachuuf nu gargaara. Lammaffaa immoo hima ajajaa fi kan kana fakkaatan itti fayyadamuuf nu gargaara jechuudha. Inni afuraffaan immoo qoodduudha. Innis maaliif nu gargaara yoo jenne wantoota adda addaa tarreessinee yookaan jechoota adda addaa tarreessinee dubbachuuf qoodduutti fayyadama. Dabalee immoo himoota walitti hidhata qaban adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Yoo fakkeenya ilaalle beeladoonni mana keessaa hoolaa erga jennee booda asitti akkuma agartan qoodduu fayyadamneerra. Re'ee sanan booda qoodduu sangaa erga jennee booda xumura yoo geenye walqabsiiftoota fayyadamnee isa viidiyoo itti aanutti kan ilaallu ta'a. Walqabsiiftoonni maali kan jedhu sangaa fi sa'aa fa'aadha jennee hima kana yeroo xumurru as keessatti hoolaa, re'ee, sangaa fi sa'aa tarreessinee jirra. Kanaafuu isaan kana adda baasuudhaaf qoodduu fayyadamnee akkanatti adda baasne jechuudha. Kan itti aanu immoo caaltuun mana barumsaa irraa deebitee hojii mana keessaa hojjetti. Amma himoota lama kan walitti hidhata qaban yookaan kan ciroo jennee waamnu jechuudha. Adda baasuudhaaf qoodduu fayyadamna jechuudha. Kanaafuu caaltuun mana barumsaa irraa deebitee kuni gocha tokko hojii mana keessaa hojjetti kan jedhus gocha biraati. Isaan lameen kana adda baasuudhaaf qoodduu asitti fayyadamnee hima kana akkatti seera qabeessa goonee ijaaruu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo mallattoo gaaffiiti. Yeroo gaaffii wayii barreeffamaan nama gaafannu dhuma irratti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan kee eenyu gaafa jennu barreeffama qofaa kanatti barreessinee hin dhiisnu dhuma irratti mallattoo gaaffii isa kana fakkaatu kana galchine jechuudha. Isa kana jechuudha. Maqaan kee eenyu jennee gaaffii yeroo gaafannu mallattoo gaaffii keenya kana kaa'uu qabna jechuudha. Afaan Oromoo dubbachiiftuu meeqa qaba? Gaafa jennu immoo asittis mallattoo gaaffii akkanatti
barreessuun dirqama jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee fayyadamuun keessattuu yeroo hima ijaarru jechoota garaagaraa yeroo tarreessinu gaafii wayii yeroo gaafannuu fi hima keessatti wantoota nama ajaa'ibsiisan yeroo barreessinu akkasumas wanta hiriyaan keenya dubbate tokko nama biraaf yeroo barreeffamaan ibsinu sirna tuqaalee armaan olitti ilaallee kana fayyadamuun dirqama jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kanarra asirratti raawwata. Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafachuu dandeessu. Gaafii keessan keessummeessuudhaan viidiyoo garaagaraa hojjechuu ni dandeenya. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuu hin irraanfatina. Warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan chaanalii kanatti dabalamaa isiniin jenna. Torbaan viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Bye bye. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Gubbaa hanga gadiitti gama bitaatiin dabarsine gara mirgaatiin gubbaarra gara gadiitti sararra. Gubbaa gara gadii. Sanaan booda jidduutti deebinee gama mirgaatiin itti marsina. Gubbaarraa hanga gadiitti gara bitaatiin itti marsina. Gubbaarraa hanga gadiitti gara bitaatiin marsinee gara mirgaatiin gubbaarraa gara gadiitti barreessina. Iddoorraa kaanee bitaa gara mirgaatti eega sararee booda gubbaa hanga gadiitti gara bitaatiin itti marsina. Gubbaa gara gadii. Sanaan booda jidduurraa bitaarraa gara mirgaa. Gara bitaatiin hanga gadiitti gara marsinee booda gara mirgaatti deebi'uun gubbaa hanga gadii bitaatti itti marsina. Gubbaa gara gadii jidduutti deebinee gara mirgaatti sanaan booda gara gadiitti barreessina. Jidduurraa gara gadii ol deebinee xiqqoo ishee gubbaatti tuqaa keenya. Jidduurraa gara gadii bitaatti sanaan booda ol deebinee gubbaatti tuqaa. Gubbaarraa gara gadii jidduurraa gara gubbaa mirgaatti sanaan booda jidduurraa gara gadii mirgaatti. Gubbaarraa gara gadii. Gubbaa gara gadii. Irratti ol deebisuun gara mirgaatiin gubbaa gara gadii. Sanumarratti ol deebi'uun gara mirgaatiin ammas labbatti deemuun gadiitti deebina. Gubbaa gara gadii ol deebinee ammas
gara mirgaa deemnee gad deebina. O gubbaarraa hanga dhumaatti gara bitaatiin itti marsina. Gubbaarraa gara gadii sanaan booda gubbaatti deebinee gara mirgaatiin hanga gidduutti itti marsina. Gubbaa irraa kaanee hanga gadiitti gara bitaatiin eegatti marsinee booda gara mirgaatiin hanga dhumaatti gadi barreessina. Raa gubbaa gara gadii sanaan booda ol deebinee xiqqoo ishee gara mirgaatti barreessina. Saa gara bitaatiin hanga gidduutti eega marsinee booda gidduurraa gara mirgaatiin hanga gadiitti itti marsina. Taa gubbaa gadii sanaan booda gidduutti ol deebiin bitaarraa gara mirgaatti. Bitaa gara gadii saniin booda gara mirgaatiin ol saniin booda irra deebinee gad gara mirgaatiin xiqqoo ishee gad oofna. Gubbaarraa gara gadi mirgaatti sanaan booda jalarraa gara gubbaa mirgaatti barreessina. Gubbaa gara gadii sanaan booda gadiirraa gara gubbaa mirgaatti ammas gubbaarraa gara gadi mirgaatti ammas jalarraa gara gubbaa mirgaatti barreessina. Gubbaarraa gara gadii mirgaatti gubbaa mirgaa irratti deebinee gara gadi bitaatti qaxxaamurra. Yaa gubbaarraa gara gadii mirgaatti sanaan booda gubbaa mirgaatti deebinee gara gadii bitaatti. Zaa bitaarraa gara mirgaatti saniin booda mirgarraa gara gadi bitaatti sanaan booda jala irraan bitaarraa gara mirgaatti barreessina. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne.